Okay, hello, kam jirtu no dortoota YouTube gaadisa barnoota fayyaa keessan jechuun barbaada duraan durseeti har'a qabaddee kan inni isin dhufee modal verbii jechuudha. Modal verbii Ingiliffaa communicative English skill 2 jechuudha. Chapter 3 ra especially gara isin irratti jechuudha focus kan inni godhu. Kanaaf har'a modal verbii kana aga tokko qormaata isaa kan bahu bifa bareedaadhaan kan qophaa'e isiniif ibsuudhaaf gara keessan dhufe. Kanaaf video kun like gochuun akkanaaf eegaltan kabajaa fi jaalalaan isiniif qabuun isin gaafachuun barbaada. Gara hojiitti seennu modal verbii qormaata modal verbii irraa bahu tooftaa kamiin akka bahu kanatti waliin kan ilaallu ta'a. Kun barattoota maraa kan fayyadu ta'uu isaati. Barattoota kutaa 8tti eegalee hanga barattoota yuunivarsiitii join godhanitti jechuudha barattoota hunda kan fayyadu ta'a. Kanaafuu barattoonni martinuu yeroo video kana daawwattan like naaf gochuudhaan akkanaaf eegaltan kabajaa fi jaalalaan isin gaafachaa. Haa eegallu gaafii tokkoffaan maal jetti? Shortly after Zahara and Almas first meet, Zahara blank contact Almas again when in the future jechuudha. Maal jechaa jirti jechuudha isin tuni. Fakkeenyaaf gabaabumatti Almaasii fi Zaharaan kana dura maal wal godhanii turani? Kanaan dura wal quunnamanii ture yookaan wal arganii jechuudha kan isaan turanii. Achirra dhaabbatee amma Zaharaan ammallee irra deebiidhaan maal gochuu barbaaddi jechuudha. Maal gochuudhaaf karoora qabdi? Fuulduratti maal gochuudhaaf karoora qabdi? Almaas wajjin akkam ta'uudhaaf karoora qabdi kan jedhu A mate, B should, C can, D will jaa. Kanaaf karoorri isiin fakkeenyaaf yeroo darbe wal arganiiti kan isaan turanii. Istiriidha ibsuu jira jechuudha. Naareetiif akkana kana yeroo ibsinu Zaharaan ammallee deebitee lammaffaa Almaas wajjin wal arguudhaaf yookaan Almaas wajjin wal quunnamuudhaaf maal qabdi? Intentionidha jechuudha. Karoora qabdi yookaan sagantaa akkasiiti kan isin qabdu jechuudha. Kanaaf fiichariitti sagantaa akkasii qabaachuunis yookaan intentioniiwwan gara fuulduratti jiran isa faaktii ta'e jechuudha. Ibsuu yoo barbaanne maal fayyadamna jechuudha. Modal verbii keessaa wiiliidhaan ibsuu ni dandeenya. Kanaaf zaansaris diitaa jechuudha. Gara gaafii lamatti haa dhufnu. Gaafiin lammaffaan maal jedha? Almaas did not answer her phone. So she blank still be working at the office right now. Maal jechuudha kuni? Almaas fakkeenyaaf bilbila tokko gara Almaas bilbiltee bilbilli ishee deebii kan siin kanneen yoo ta'e kan si jalaan kaasii yoo ta'e Almaas maal hojjechaa jiraachuudha mul'isee jechuudha. Hojii irra jiraachuu isii ibsaa jechuudha. Hojii irra jiraachuu isiiti kan ibsu fakkeenyaaf bilbila ishee saayilenti godhattee hojiitti akka isheen jirtu kan argisiisu jechuudha. Almaas did not answer her phone. Bilbila isheen kaaftu kanaaf bilbila isheen kaaftu kan jiru maali? Hintii guddaadha jechuudha. Ittis waat hintii guddaadha jechuudha kun hintii guddaadha. Bilbila isheen kaaftu jechuun ragaa guutuu evidensii guutuu qabda jechuudha. Maal akka isheen taate akka isheen hojii sana irra jirtu evidensii guutuu complete evidence qabda jechuudha. Kanaaf she blank still be working at the office right now. A might, B could, C must, D would. Kanaaf maal qabdi jennee kuma olii jennee evidensii kana dhaabbattaa jechuudha. Bilbila kaasuu dhabuun isee evidensii guutuu siif ta'ee jira jechuudha. Akka isheen maali jirtu hojiitti jirtu evidensii guutuu siif kenna waan ta'eef evidensii akkanaa kana logical evidence akkana kana gaafa qabdu maal goote jechuudha? Must fayyadamuu ni dandeessa jechuudha. Kanaafuu she must still be working at the office now jechuudha. Kanaaf dirqama isheen amma maal irra jirti jechuudha? Hojiirra jirti jechuudha. Biiroo keessatti hojjechaa akka isheen jirtu ragaa guutuu kan si kanne maali? Deebii kan nu dhabuu kana jechuudha yookaan bilbila ishee kaasuu dhabuunis hojiirra akka isheen jirtu mul'isa jechuudha. Kun ragaa guutuu qabda. Kanaaf evidensii guutuu akkana kana yeroo qabdu mastiidhaan maal gochuu ni dandeessa jechuudha. Offer gochuu ni dandeessa jechuudha. Kan gara gaafii itti aanutti haa dabarru. Gaafii sadaffaan maal jetti? Because the boss insist on it. You blank finish the report by noon today. Har'a waaree booda xumuruudha. Maal jaa? Because of the bosses insist on wanti guddaan bakka tana jiru maali jechuudha? Insistidha jechuudha. Kun maali? Boosii yookaan itti gaafatamaan dhaabbata keessanii tokko yoo fakkeenyaaf maal si godhe jechuudha akka ati waan sana hojjettuuf si dirqisiise yookaan ajaja cimaa sitti kan dabarse waan ta'eef jechaa jira jechuudha. Sababa
sababa hoogganaan keessan yookaan boosiin keessan ajaja cimaa sitti dabarsee yookaan akka dhimma kana hojjettu si dirqisiiseef you blank finish the report by noon today. Har'a waaree booda riippoortii yookaan gabaasa kee kana xumuruu bakka duwwaa. A could B made C have to D would dha jechuudha. Kanaaf kun maal jechuudha? Maal ibsu jira jechuudha? External obligation gaafa fakkeenyaaf dirqamni qaama biraa tokkorraa gara qaama tokkotti apply ta'u dirqama san qaamni irratti apply ta'u kun akkamitti ibsuu dandeenya jechuudha. Dirqamichi san external irraa waan dhufeef maal fayyadamtee ibsuu dandeessaa? Have to dhaan ibsuu dandeessa jechuudha. Yoo dirqamichi immoo fakkeenyaaf internaalii ta'e immoo fakkeenyaaf internaalii yoo dirqama keessoo ta'e immoo maal ta'a jechuudha? Must ta'a. Fakkeenyaaf filannoo kanarratti osoo keessa akka nama shawwadutti yookaan akka nama doggorsuu danda'utti filannoo kana hin finne malee osoo fakkeenyaaf mastiin isa jiraate chaalenjii nama gochuu dandeessi jechuudha. Garuu osoo jiraatees deebiin isii maal taate jechuudha? Haaftuu taati jechuudha. Sababni isheen taateef maali? External obligation dha jechuudha kun. Kanaaf yoo mastiin jiraates deebiin isaa haaftuu tana ta'a jechuudha. Gara gaafii arfaffaatti haa deemnu. Laayik gochuun dagatina. Yeroota keessan illee sheer gochuun dagatina. Video like gochuu dhiiftanii jirtanii maaliif akka ta'e hin beeku. Yaada qabdan yoo jiraate koomentii jalatti kanaa keessan kabajaa fi jaalalaan isin gaafachuu barbaada. Gaafii afuraffatti haa deemnu. Gaafii afuraffaan maal jedha? It feels very stuffy in this room. Blank we turn on the fan. Kun maal jechuudha jechuudha. Kutaan manaa kun baay'ee ho'aa jira. Baay'ee ho'aa jira. Kanaaf maal gochuu qabna? Bakka duwwaa we turn on the fan. Faanii yookaan qabbaneessituu yookaan qilleensaa yoo banne bakka duwwaadha. A must. C made. B should. D shall jechuudha. Kanaaf maal gochuu jira jechuudha kuni? Politely maal godhu jira? Akkaataa politely ittiin suggestion qaban itti ibsatan jechuudha. Suggestion qaban yaada qabdu tokko yookaan nama biraatiif akka dhiyeessitu ati sitti ho'ee jira waan ta'eef ho'a kee kana akkasirraa furamuuf faanii isa yookaan qabbaneessituu qilleensaa san maali banuu barbaadde jechuudha. Yoo banne maal qabaadha? Yoo banne akkamii faanii kana yoo banne maaltu tahaa kajabu karaa politely ta'een gaafa suggestion kee express gootu bifa kana fayyadamte jechuudha. Kun maal ta'a deebiin isaati? Shaaliidha ta'a. Asirratti shaalii wanti inni ta'uuf maali? Fakkeenyaaf wiiliin osoo jiraates more shaaliitu filatamaa jechuudha. Maaliifi first personidha jechuudha. First person singular fi pluralinis maali? Osoo fakkeenyaaf I ta'ee we fi ayin walirratti maal jedhamanii? First person jedhaman jechuudha. Isaan kana lamaaniif more maal fayyadamu jechuudha. Seera Ingiliffaa keessatti shaalii tanaatu irra more itti sirriidha jechuudha. Formaaliin tanaa. Kanaaf shall we turn on the fan gaafa jennu politely maal gochuu jirra jechuudha. Suggest godhuu jirra yookaan yaada qabnu ibsataa jirra jechuudha. Karaa politely gaafa fakkeenyaaf faanii tana akka banu gaafa gaafatu bifa kanaan gaafata jechuudha. Kanaaf zaansaris shaal ta'e jechuudha. Afuraffaanis gara gaafiitti aanutti haa deemnu. Gaafii shanaffaan maal jedha? The weather is cold outside so you blank wear a jacket to stay warm. A must. B can. C made. D should. Kun maal jechaa jira jechuudha? Har'a qilleensi baay'ee qorra waan ta'eef jaaketaa kaattee osoo deemtee siif wayyaa yookaan irra siif caalaa. Maaliif akka inni siif maal ta'uuf akka siif ho'uuf yookaan akka qorra kana si dandamachiisuuf jaaketaa kee kaattee osoo deemtee irra siif wayyaa akka jedhu jechuudha. Kanaaf maal ta'e jechuudha? Shuudiidha ta'a jechuudha. Shuudii wanni ta'eef maali? Fakkeenyaaf osoo qilleensa kana keessa jaaketaa osoo hin kaanne osoo bahees numa danda'a jechuudha. Carraa ni qaba jechuudha. Garuu irra kan moor appropriate ta'uuf maaliif jechuudha? Yoo jaaketaa kana kaatee biyee qorra kana dandamachuu danda'a akka jechuuti malee advice akkasii kan nuuti malee suggestion akkasii recommendation dha kun jechuudha. Recommend akkasii kan nuufi malee maaliif miti jechuudha? Osoo bahees miidhaan irra ga'u hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf mastii haa ta'u dhimma akka seeraa fa'aa keessatti osoo fakkeenyaaf filannoon biraa kan hin jirre ta'e keessa wanta san cabsite yoo argamte kan adabamtu yoo taate fakkeenyaaf yoo keessa gabbaatu kan miidhaan guddaan sirra ga'u yoo ta'e keessa gabbaa'uun kan hin dandamne yoo ta'e gochoota akkas akkasiisan yoo ta'e mastii ta'a jechuudha. Kun ammoo amma irra siif wayyaadha yookaan irra siif fooyyeedha akkasitti irra siif caala kan jedhudha malee maalii miti jechuudha. Dirqama wanni sun waan limited ta'e miti jechuudha. Kanaafuu zaansaris shuudiidha jechuudha. Recommendation kan nu jira advice akkasii bifa kanaan kan naaf jira jechuudha.
Gara gaafii jaffatu dhuuni gaafii jaffaan maal jedhaa? She has learned to play the piano since childhood. She blank play it beautifully. A should, B made, C must, D can. Kun maal ibsaa jira jechuudha. Akkuma asitti gartan dubartiin tun jechuudha. Ijoollummaa isheetirraa kaasee maali? Tapha piyaanoo kana taphachaati kan isheen jiraachuu jirtu jechuudha. Taphachaa jirti jechuudha. Maal qabdi? Experience qabdi, muuxannoo qabdi, tapha beektii jechuudha. Tapha ishee kana itti bartee jirti jechuudha. Kanaafuu she blank play it beautifully. Kanaafuu amma bifa bareedaa ta'een sirriitti taphachuu dandeessiidha. Maal ibsaa jira jechuudha kuni? Abiliitiidha ibsaa jira jechuudha. Abiliitiin ammoo moodal verbii keessaa abiliitii warri ibsan maaliif maali? Kaanii fi kuudiidha jechuudha. Kuudiin maal ibsaa? Past ability kan ibsu yoo ta'u, kaaniin ammoo maal ibsaa? Present and future ability ibsuu danda'a jechuudha. Kanaaf moodal verbii keessaa ability kan ibsu as keessa kan jiru eenyu jechuudha? Kaaniidha jechuudha. Kanaafuu zaansaris kaan ta'a jechuudha. Like gochuun dagatinaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Viidiyoo like naaf godhaa daraa rabbiiti. Gara gaafiitti aanutti ceena gaafii torbaffatti yoo dhufne gaafiin torbaffaan maal jedhaa? Joining the trip is not required. So we blank decided to join or not. It is what? Optional. Maali? Hintiiwwan gurguddoo if keessaa qabaa jechuudha gaafiileen akkanaa kun. Gaafiin fakkeenyaaf moodal verbiidhaa yeroo baatu hintii qabdi jechuudha. Ati maal laaluu qabda? Keessa deemtee hintii kasii kannu kamirratti akka fokoosati gootu moodal verbii kamii fi kam qofa akka adda baasuun si barbaachisu hintiiwwan gaafii keessa jiran sirriitti dursitee dubbisuu qabda jechuudha. Hintii gaafii keessa kanneeti maal godha jechuudha? Filannoo sii fila jechuudha. Kanaafuu jalqaba filannoo fiiguu osoo hin taane maal godhuu qabdu? Gaafii san irra deddeebitee ilaaltee hintiin eessa jirti? Kallattii kamiin naqa ceelchuu jirti tajettu sirriitti adda baafachuun gaariidha jechuudha. Kanaaf kun maal jedhaa? A must, B have to, C made, D shall jennee filannoon akkana jira. Wanti tun maali? Optionaalidha jechuudha. Optionaalidha. Imalli kun maali? Required miti yookaan waan dirqama ta'e tokko miti yookaan waan necessity ta'e tokko miti jechuudha. So wi maal gochuu qabna nuti? Akka imaluu dandeenya takka ammoo imala kana maal gochuu dandeenya? Dhiisuu ni dandeenya. Waan maal ta'eef optionaalii waan ta'eef. Kanaaf moodal verbii keessaa kan akkas ibsu probability akkasii kan ibsu kan free choice akkasii kan si kannu jechuudha. Filannoo free choice jedhamu kan si kannu eenyu jechuudha moodal verbii keessaa. Free choice kana qabdu kana ibsuudhaaf akkasii barbaachisu maali jechuudha? A must, B have to, C made, D shall. Kanaafuu maal ta'e jechuudha? Made dha jechuudha. Probability free choice ati qabdu C fi maayira jechuudha. Hintiiwwan akkanaa kana sirriitti adda baafannaan moodal verbiin hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Gara gaafii saddeetaffaatti deemna. Gaafii saddeetaffaan maal jedhaa? I am offering you a choice. Blank you prefer choice or T. Kun maal jechuudha? An filannoo kan afeerraan si godhaa jira. An afeerraan si dhiyeessaatiin jira waan ta'eef. Blank you prefer coffee or tea. Maal jechuudha? Moodal verbii keessaa yeroo baay'ee akka choice'itti bifa politely ta'een jechuudha. Bifa politely ta'een gaafa choice tokko namaaf dhiyeessitu fakkeenyaaf mana bunaa tokko keessa osoo dalaydee ati shaayiin sii fidamoo bunaan sii fide jechuudhaaf yoo fayyade afaan ingiliffaatiin gaafa jettu maal jechuudha? Would you prefer coffee or tea jettan jechuudha. Kun maal jechuudha? Politely gaafa request gootu jechuudha. Gaafa politely fedhii isaa gaafattu, politely gaafa preference isaa kana gaafattu maal jechuudha? Would you jettee deegaltaa jechuudha. Kun maali? Polite request gochuudhaaf jechuudha. Would you prefer coffee or tea jettee gaafattaa jechuudha. Kun politely ibsa. Kanaaf woodidha ta'a jechuudha. Deebii sirrii kan ta'u woodidha jechuudha. Gara gaafii saglaffatti adeemnu. Gaafii saglaffaan maal jedhaa? Like gochuu hin dagatinaa jira. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Gaafii saglaffaan maal jedhaa? When we was only 4 years old, he blank ride a bicycle all by himself. A should, B must, C can, D could. Amma kunis maal ibsa jechuu gaafiin kuni abilitii ibsaa jira jiru. Fakkeenyaaf inni baayiskileetii gaafa umriin isaa waggaa 4 sanitti baayiskileetii maal gochuu danda'a jechuudha? Raayid gochuu danda'a, oofuu danda'a jechuudha. Kanaafuu dandeettii akkanaa kana ibsa. Asitti amma dandeettiin filannoon lameenuu ni jira jechuudha. Kaaniinis ni jira, kuudiin ni jira. Garuu kam keessaa ta'a kan jennu akkuma reefuun tana jennee gaafii darbee irratti past ability kan ibsuu fi present ability kan ibsu adda beekuu qabna jechuudha. Kanaafuu bakka tana maal jechuun jira? Yeroo umriin isaa waggaa
afurii woosiin tun maal ibsite jechuudha paastii ta'uusaa abiliitiin inni ibsuu barbaade kun maal jechuudha kan yeroo darbeeti waan ta'eef maal goone jechuudha yeroo kana kuudiidhaan abiliitii paastii abiliitii express disruwaat kuud moodal verbii jechuudha kanaaf zaansaris diitaa gara gaafii itti aanutti ceena gaafiin kurnaffaan maal jedha the rule at this entrance is not absolute entirely blank allowed without aid in some cases maal jechaa jira jechuudha kun gaafiin seerri fakkeenyaaf seerri iddoo kanaa yookaan seerri balbala kanaa kan nama yoo ta'e jechuudha absolute miti yookaan completely kan nama daangeessuu miti blank allowed without ID malee maal gochuu dandeessa jechuudha wanta kana ID malee seenuu ni dandeessa tarii seenuus ni dandeessa si dhorkuus ni danda'anii akka nama jeeti jechuudha fakkeenyaaf barataa gibbii yoo taate fakkeenyaaf yeroo garii ID si gaafatanii yeroo garii osoo sin gaafannees seenuu yoo jiraattu taate gochoota kana gaafa walitti qabdee ibsitu moodal verbii akkanaa kanaan ibsuu dandeessa jechuudha akkana itti ibsuu dandeessa the rule as this entrance is not absolute entries blank allowed without aid in some case dhimmoota tokko irratti yeroo itti nama naqanii jira jechuudha ID malee kanaafuu maaltu jira jechuudha shakkiitu jira jechuudha filannoon A must be B should be C is D may be jechuudha kanaafuu moodel verbiin shakkii qabaachuu gochichaa ibsu maali may be jechuudha tarii maal ta'uu danda'a jechuudha namni kuni tarii ID malee seenuu ni danda'a tarii dhorkuus ni danda'anii jechuudha kanaafuu kan shakkii akkasiif keessaa qabu kana jechuudha eessa shakkii kana arganne kan jedhu maal jechuudha hintiin eessa jira the rule at this entrance is not what not absolute hanga jiru kana jechuudha not absolute dha jechuudha maaliif guutuu miti osoo seera absolute ta'e maal ta'e jechuudha seenuun hin danda'amu jee waan tokko jala muree kaayaa jechuudha kun ammoo maal qaba shakkiif keessaa qaba jechuudha yeroon seentu jira yeroon hin seennes jira jechuudha ibsuu barbaade gara gaafiitti aanutti ceena gaafii 11ffatti haa deemnu laayik gochuun dagatinaa hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa yaada qabdan koomentii jala naa kaayaa adaraa waliin jirre jechuu barbaadeeti ani isin biraan jira isinis akkasin na biraan dhabamina gaafii 11ffaa fayyadamne gaafii 11ffaa maal jedha according to the company policy all the employees blank attend the meeting no exception in tokko hin jiru kun maali jechuudha hintiidha jechuudha kun maali hayyama nama tokko godhuun hin jirtu jechuudha amma bakka kanatti there is no exception kun maali jechuudha amma wanni kanaa kun maali absolute dha jechuudha guutuudha ibsaa jechuudha wanni sun guutuudha takka dhorkamu takka waan siniif hayyamamuun maali jechuudha completely dha guutuudha ta'uu isaa mul'isaa jechuudha there is any exception jira A can be made C must D has to amma kun maali obligation akkanaa ta'u immoo faallaa kareefuu kan external jennee maal jechuudha mastii fayyadamnaa jenne gaafa reefuu san ammoo externalidha eenyutu ajaju jira ajajaa isaaniitiitu recommend godhaa jira jechuudha ajajaa jira waan ta'eef maal ta'a dirqamni san ka dhufaa jiru obligation san maal ta'a jechuudha qaama alaatirraa jechuudha kun ammoo maali seeruma kaampaanii poolisii saniiti jechuudha seerummaan kaampaanii poolisii sanii akka inni jiru hojjettoonni kaampaanii kana keessa jirtan marti sa'isan yeroo walgahii yookaan yaa'ii qabnu irratti hirmaachuu qabdu. Maaliin qabdan jechuudha filannoo biraa hin qabdanii namni tokko illee kaayyamamuuf hin jiru akkana jechuudha filannoo biraa hin qabdan jechuudha. Kanaafuu dirqama waan san keessa paartisipeet ta'uu maali mastiidha jechuudha dirqama jechuudha. Kanaafuu dhimmi kun maali internal obligation dha jechuudha. Kanaafuu maali jennaan internal obligation dha. Kanaaf saansariis mastiidha. Gara gaafiitti aanutti ceena gaafii 12ffaa maal jedha gaafii 12ffaatti yoo dhufne gaafii 12ffaan there is a plenty of time before the event is start so you blank rush at all A must not B can't C won't D need not amma kun gaafii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maal jechaa jira jechuudha osoo dhimmichi hin eegalle dura yookaan sagantaan hin jalqabne duratti yeroo baay'ee qabdaa jechuudha yeroo baay'ee qabdaa. So kanaaf ariifatuun bakka duwwaadha siif jechuudha. Ariifatuun maali dirqamaa miti damo mastinooti dirqama ariifatuun qabdu jechuudha. Kun irratti kan jiru dirqama ariifatuun qabdu biin ammoo kaanti ariifachuun dandeessu siin ammoo fiichar jedheessa kun keessa hin jiru jechuudha.
Diin ammoo need nootiidha jechuudha. Kun maali? Necessity ibsa jechuudha. Kun maali ibsa jechuudha? Necessity. Maali? Hammas mara ariifachuun sin barbaachisuudha. Fakkeenyaaf osoo asin masti nootii taate fakkeenyaaf namni tokko fakkeenya yoon isinii fuudhee isinii hime sagantaa wayii tokko qabdanii haa jennu fakkeenyaaf sa'aatii 8 irratti sagantaa wayii qabdu haa jennu. Garuu ammoo ati kan imala gara sagantaa sanitti eegalte sa'aatii 6 walakkatti haa ta'uuti. Lafti fageenya baay'een qabu. Daqiiqaa 20 qofa si fudhatu haa jennu. Kanaaf namni hiriyaan kee tokko yeroon sagantaan itti eegalu baay'ee fagoodha yookaan yeroo bal'aa qabda waan ta'eef Mahammas mara ariifachuun sin barbaachisuuti suuta jedhii dhaqii yookaan suuta jedhii garas imalii siin jechuu danda'a jechuudha. Imaluun qabduu fakkeenyaaf osoo liimiit godhe dirqama fakkeenyaaf yoo ariifatee dhaqee maaltu itti ta'a jettee yaaduu qabda jechuudha. Osoo fakkeenyaaf ta'aarra jirtu kana deebii ta'uu dandeessi jennee akkam jechuudha yaadnis yoo dirqama fakkeenyaaf dura dhaqee ariifatee dhaqe miidhamuu danda'a jechuudha. Miidhaan wanni biraa irra gahuu dandeessi jechuudha. Dirqama dura dhaquun akkana eeyyamamnee tokko ilaalamaa jechuudha. Garuu immoo sagantaa dursanii dhaquun kun yeroo kabajuudha malee waan ammeenyaati yookaan si miidhuu miti jechuudha. Kanaaf need nootiidha jechuudha. Hammas mara ariifachuun sin barbaachisu fayyadu ta'a jechuudha. Kanaafuu need nootii yookaan doontii osoo filannoo irra jiraate doontii haftuu ta'e jechuudha. Doontii haftuu jechuu fi need noot jechuun the same meaning qaba. Kanaafuu doontii haftuu yookaan need noot is the answer for this question jechuudha. Gara gaafii 13ffatti adeemnu gaafii 13ffaan maal jedha? Our plan for next week is clear. We blank send the invoice to the client. A might, B can, C will, D shall. Maal jecha jira jechuudha kuni? Planning keenya kan torbeetti aanu yookaan karoorri keenya kan torbeetti aanu nama hundaafuu ifaadha. Kanaaf we blank send the invoices to the client. Kanaafuu invoice keenya yookaan waraqaa ittiin meeshaa binnu gara maalitti erguu qabna jechuudha? Gara client yookaan maamila keenyatti erguu qabna kan jedhu jechuudha gaafiin kuni. Invoice waraqaa kanaa jechuudha. Invoice jedhamtu kun waraqaa kana gara maalitti erguu qabna jechuudha? Gara abbaa isa meeshaa irraa binnuu sanitti erguu qabna jechuudha yaadni isaati. Invoicein isiisanii kanaafuu send the invoices to the client gochuu qabna. Maali jechuudha gochuu kuni? Asitti hintiin eessi jira jechuudha. Gochichi maali? Next week torbeetti aanu jechuudha. Ammallee maali? Pilaaniidha jechuudha. Karoora gara fuulduratti qabdu yookaan intentionii gara fuulduratti qabdu tokko maaliin ibsite jechuudha? Future modal verbiidhaan ibsita jechuudha. Future modal verbii isiin ibsuu dandeessu maali jechuudha? Willidha jechuudha. Kanaafuu williidhaan maal goota? Explain goota. Intentionii gara fuulduraatti qabdu yookaan pilaanii gara fuulduraatti qabdu maal goota jechuudha? Willidhaan express firraa goota jechuudha. Kanaaf future intentionii jechuudha yookaan future pilaaniidha. Kanaaf the answer is willidha jechuudha. Gara gaafiitti aanutti ceenaa gaafiin gara gaafii 14ffaatti haa dhufnu. Like gochuun hiriyoota keessaniif share godhaa. Gaafiin 14ffaan maal jedha? You are feeling the class now. The past mistake was that you blank studied more. A would, B must, C might, D should have. Gaafiin akkanaa kun gaafii baay'ee barbaachisaa jechuudha. Maal jechaa jira? Amma kilaasii keessa kuftee jirtaadha. Kuftee kilaasii fakkeenyaaf barataadha jechuudha kun barattoonni waliitu duraan dubbisuu qabdaa. Garuu amma kilaasii keessa kuftee jirtaa jechuudha. Riizaltiin isaa maali? Kufuun tun riizaltiidha jechuudha. Gochi ammoo wanti silaa godhuu qabu darbee jechuudha. Yeroo silaa tana dura maal godhuu qabu jechuudha? Misteek yoo raawwate jechuudha namni kuni dursa raawwatee jira jechuudha. Misteek inni raawwate san kamii osoo jabaatee dubbisuu qabuuti jabaatee hin dubbisiinii jechuudha. Gaafa kanaa maali? Gocha silaa yeroo darbee keessatti ta'uu qabu yookaan ta'uu hin danda'amu tokko yookaan hojjechuun yookaan raawwachuu hin danda'amu tokko osoo hin raawwatin ammoo amma yookaan yeroo silaa riizaltii argitu sanitti isa san gaafa himtu regression akkasii san gaafa dubbattu jechuudha. Gocha gaabbii akkasii san gaafa dubbattu take a tax instead. Amma kun maali? Hintiin isa jira kan jedhu of ilaaltaa jechuudha. Asitti maaltu jira? Probability inni jira jechuudha. Probability maali? Complete miti, guutuu miti. Probability jiraachuudha jechuudha. Parsantaa hammatee tokko probability inni jiraadha. Kanaafuu asitti ammallee deebitee hintiin biraa maali? Take a tax instead of what? Trainee. Bakka silaa trainee san maal fudhatuudha? Taaksii fudhuu kan jiru jechuudha. Dhugaan jirtuus yoo ilaaltan reyaalitiin jirtu maali? Baaburichi namoota baay'ee si'a tokkotti baachuu waan danda'uuf yeroon isaa turuu danda'a. Ka'uufuu jechuudha.
Kanaafuu taaksii namoota muraasa qofaan yeroo muraasa keessatti geejjibdee iddoo itti barbaachisu geessuu dandeessu waan ta'eef kan fudhachuutu irra caala jechuudha. Taaksii fudhachuutu irra barbaachisaadha yookaan irra filatamaadha jechuudha. Kanaaf asitti maaltu galuu danda'a kan jiru jechuudha. Kanaafuu yoo shuudiin galee irra moor appropriate ta'a jechuudha. Karaa biraatiin inni kun inversiinidha godhee ilaala. Fakkeenyaaf gaafa shuudii bakka sana galchinu should the train be late gaafa yoo akkana jeeti jechuudha. If the train should be late jechuudha. If the train should be late jechuudha akkanama jeeti jechuudha. Inversiin godhee jechuudha. Kanaafuu maaltu fudhatuutu isaaf caala jechuudha. Osoo taaksii fudhatee irra gaariidha jechuudha. Maaliif tireeniin kun yookaan baaburichi kun barfachuun carraa qabuuf maal fudhatuutu irra isaaf caala jechuudha. Akkuma karee funtana kootii kaatuun isaaf filatamaa ta'e san maali? Kanaafis maaltu filatamaadhaa? Taaksii fudhachuutu irra isaaf more appropriate kanama jeeti jechuudha. Kanaaf haala kanaan modaal verbiis haga kana isiniif dhiyeesseeti kan hin jiru. Yaada qabdan ammallee koomentii jala naa kaa'aa jechuun barbaada. Nagaan naaf jiraadhaa. Nagaa walitti nu haa deebisu. Thank you.